Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii? Jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Akka durii miti beektaa amma biyyi kun amma ganna wayiitti nu biraa birraan dhumee jira. Kanaaf lafti isaa dukkanaa. Akkasinis injaa akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Numa jirra wallaahi alhamdulillah nu as geenye jirra. Baganaaf jiraatanii warri tamaam shawuu laayik gootanis sheer gootanis galatoomaadha. Jiraachuun waan guddaadha ammallee jiraadhaadha. Biyyi keenya kana fakkaatti amma mukni isin gartan kun hundi baala buufata. Baala buufatee waa tokko birraa waa tokko baalli irraa dhumee gogee amma gara boodaatti maal ta'a? Gara booddeetti taakka jee ji'a ja'a waa tokko baalli irraa dhume jechuudha. Amma garuu hundeeffata takka jee ji'a torba booddee deebi'ee fiila jechuudha. Amma garuu akkuma isin agartan kana laftinis kanuma. Waa tokko hin jiru amma ganaa kanaa achi. Akkasiin isin injaa akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah nu as geenye jirra. Baga jiraattanii. Laftinis kun akkana fakkaatti. Aduu ture duraan waa tokko amma aduun hin jirtu. Amma lafti isaa kun waa tokko jechuudha waa tokko hin jiru. Haalli kun baay'ee ulfaataadha. Haalli kun yoo kanaan itti fufu yoo ta'e haalli kun yoo kanaan itti fufu ta'e ilmaan Oromoo baay'een hin miidhamanii hin dhumaniis keessaafuu yeroon kun yeroo midhaan walitti qabamu waan ta'eef midhaan isaanii gubamaa jira. Keessaafuu gara lixa Wallaggaa ba'a hunduma keessattuu rakkoo hamtuutu jira. Haa xiqqaatu malee gara Iluu Abbaa Boor kana keessatti illee gara naannoo Iluu Abbaa Boor kana keessatti illee iddoo baay'eetti qormaanni biyyoolessaallee iddoo baay'eetti hin fudhatamne. Rakkoo kana mootummaan ibiddatti naquu odoo hin taane mootummaan silaa waan kana gara furmaataatti deemee bareedaadha. Akkuma warra kaabaa wajjin mari'atanii rakkoo kana furanitti ilmaan Oromoo hunduma hirmaachisanii hayyoota Oromootii fi namoota siyaasaa Oromoof falmina jaan hunda hirmaachisanii silaa rakkoo tana furanii bareedaan isiniin jaa. As siyaasaa beekee odoo hin taane dhumaatii ilmaan Oromoo irra gahaa jiru kanaatu baay'ee nu yaachisaa jira waan ta'eef jajjabaadhaa rabbiin akka nagaa buusus jajjabeessuu qabna. Inshallah yoo rabbi jedhee biyyi keenyaas hin bilisoomti wal jajjabeessuu qabna. Akkuma baaf hanga dhiyaatti sagalee oliif ta'aa jirrutti sagalee ilmaan Oromootiif haa taanuun isiniin jaa jajjabaadhaa. Yaada kiyya kana namni argitan sheer godhaa laayikii isinuuf godhaa. Kanumaafuu duniyaa hundarraa akka dhaqqabu yaada kana nuuf dabarsaa isiniin jaa jajjabaadhaa wal jajjabeessuu qabna. Yaadni kun jajjabeeffamuu qaba maaliif beektaa? Nu Oromoon hanga jirrutti sagalee waliif ta'uu qabna. Maaliif sagalee ta'uun amma lubbuun jiruttu sagalee waliif taana. Kanumaafuu sagalee waliif taana waan ta'eef inshallah yoo rabbi jedhe yoo rabbi nu laaffise waan hundaa'uu akka sirratu abdii qabna. Rabbiilleen akka nagaa buusu du'aa kadhanna. No yalla يلا كش يلا هنا تعال يلا هنا يلا كش يلا تقول له هنا كوكو يلا ربنا كا نجابوسوس دعائي كرتشو كمنا يلا هنا ججبات دادا دعائي لي كرت دادا دعائين ومن دافو غاري دا دعاء كران سكرب بنور دافو إن شاء الله تعالى أمان جتون سنيجا ججبات دا والججبيسو كمنا أمامتي سكلي وليفتو كمنا سنيجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanumaafuu waan gaarii hojjennee nulleen waan gaariidhaan akka maqaa dhaabnu abdii qabnaan isin jira.
jajjabaadhaadha wal jajjabeessina inshallah taala viidiyoon yoo jennus qulqullina hin qabdu maaliif beeyta viidiyoon telefoonaan hojjetan qulqullina hin qabdu fakkeenyaaf warri kaameraadhaan hojjetu viidiyoon isaanii baay'ee qulqullina qabdi namoonni carraa argatan kaameraa bitachuudhaan haala akkasiitiin yoo fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti waan bareedaa hojjechuudha. Viidiyoo 500 gadhiisuu irra viidiyoo 10 yoo gadhiifte viidiyoo qulqulluu qabdu namni ni siif daawwata. Kan keenyammaa viidiyoon qulqullinaas hin qabdu hin dukkanooyti ergaa nu dabarsinu dilas hin mul'attu waan ta'eef kanumaafuu namoonni carraa kaameraa fa'aa argachuu carraa akkasii yoo qabaatan kaameraadhaan viidiyoo keessa waraabdanii edit godhuudhaan waan guddaa hojjettanii iddoo guddoo geessan jeeli yaada. Jajjabaadhaadhaa viidiyoo qulqullina qabdus hojjedhaadha. Nammoo carraa akkasiin arganne yoo carraa akkasii rabbiin nuuf kenne inshallah itti hojjennaa wal jajjabeessaa like waliif godhaa share waliif godhaa wal jajjabeessaan isin jaa. Tamam shawu like godhaa saaf godhaa namoonni immoo maatii nuuf taatan share nuuf godhaa like nuuf godhaa kan maatiin ta'in chaanala kana ammareefuun bane waan ta'eef subscribe naaf godhaadhaa wal guddifnaa isin jenna inshallah taala yoo rabbi jedhe uumaa miti yeroo gabaabaa keessatti rabbiin ijaanis wal gorsiisuu danda'a kan ijaan wal hin garrees ammoo gaafa rabbicha tokko wal arguu dandeenya as keessatti yoo kan nama tu'u nuteellee dhiifama nuuf godhaan isin jaa inshallah taala uumaan jettu rabbiin nuuf akka laaffisu abdii qabna. Jajjabaadhaa wal jajjabeessina YouTube keenyaas like godhaa share godhaa commentii jalatti nuuf kennaadha yaada nuuf kennaa wal guddifnaa akkasiin isin jedhaa warri yaada qabaatan follow godhaa chaanala keenya jalatti commentii nuuf barreessaa subscribe nuuf godhaa yaada nuuf godhaa nu jajjabeessan isin jaa inshallah taala yoo rabbi jedhe wal jajjabeessina wal cinaa dhaabbannaa wal gargaarraa. Yaada kiyya kana namoonni yoo katti komate yoo jiraattillee isa manaaf godhaadha wal jajjabeessuu qabna jajjabaadhaadha inshallah taala yoo rabbi nu laaffisu taala yalla wal jajjabeessuu qabna yeroo gabaabaa keessatti wal cinaa dhaabbachuu qabna. Akkasii yaanni san namni bira dhaqee share godhaadha jajjabaadhaadha wal jajjabeessinaan isin jaa jiraachuun waan guddaadha wal jajjabeessuu qabna maaliifi fakkeenyaaf ammoo uummanni arabaa viidiyoo tokko yoo gadhiise daqiiqaa odoon taane sekendii 15 yoo gadhiisan torbe tokko keessa nama miliyoona 10 daawwata. Nus akkasitti wal guddifnee namni tokko daqiiqaa 30 yoo gadhiise namni tokko 10 yoo dhaggeeffate tokko 10 yoo dhaggeeffate tokko 10 yoo dhaggeeffate daqiiqaa 30 namni akkasii namni 50 yoo akkasitti dhaggeeffate yeroo gabaabaa keessatti guddachuu dandeenya wal guddisuu dandeenya maaliif beektaa yoo akkasii wal hin jajjabeessine YouTube Oromoo baay'ee daawwatamaa hin jirtu kan sila daawwatamtu warra biraankii qofa kanamaafuu wal jajjabeessuu qabna waliif daawwachuu qabna share waliif godhuu qabna waan akkasiiti ijoolleen damiinis amma irraa fayyadamaa jiru yoo rabbi nu laaffise nus irrumaa fayyadamna jechuu jirra garuu akka nu jenneen taatu kara bijee malee isin jedha jajjabaadhaadha waan babbareedaallee irratti dalagaadha yoo waan babbareedaa irratti dalaydan namni hawwatee ifumaaf like isiniif godha share isiniif godha subscribe isiniif godha umundaa namni ifumaaf isiniif waan ijaa waan gosa tokko hunda irratti hojjechaa jirra yeroo gabaabaa keessatti wanti tunis akka guddattu abdii qabna inshallah rabbi mana tunumoo guddisaa wal jajjabeessuu qabna rabbiin sabab saddaajee waliif sababa ta'uu qabna kanumaafuu inshallah taala yoo rabbi jedhe uumaa miti wal jajjabeessina wal cinaa dhaabbanna uumaa miti garuu ijoolleen keenya baay'eetu jira warreen dandeettii qabu dandeettii keessan kana itti fayyadamaadha
rabaayeen ijoolleen keenya hojii jireenya biyya ormaa keessa ta'aniiti kan hojjechaa jiranii warreen carraa argatan biraankii wantoota garaagaraa irratti dabarsaa jiru. Koomedii garaagaraa yoo irratti hojjetan yeroo gabaabaa keessatti waan guddaa argachuu dandeessanii. Kaampaaniin yuutuubii immoo kaampaaniin yuutuubii maallaqa namaan kaffalu. yuutuubiin fiifuun kaffalamaaf kan isiniif kaffalu namoota achirratti beeksisa gaddifachaa jirudha kan isinii kaffalu. Parsantaa 50 fudhattanii kaampaaniin ammoo 45 fudhata. Kanumaafuu kaampaaniinis dirqama mana isaa eegsisee yoo nu dogongora hojjenne dogongora keenya nu sirreessaa, yoo nu dinne ammoo warningi ifaan itti kennuudhaan mana isaa eegsifachaa jira. Kanumaafuu jajjabaadhaa. Walitti deebinee jirra. Akkam jirtu garuu isin nagaa qabdan, fayyaa keessan jirtan, jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah as geenye jirra. Jiraachuun waan guddaadha. Ergaa reefu addaan kunne san namoonni bira dhayite sheer godhi, akka nama hunda bira dhayitu sheer godhi. Ergaan san nama hunda bira akka dhayituun barbaada. Akkasin isiniin jaa galatooma ulfaadhaadha. Gara biraa nagaa qabdan fayyaa numa jirra kun alhamdulillah as geenye jirra. Numa jirra waan jennu. Yaada yoo qabaatanis nuuf barreessaadha. Tamaam shawuu Oroo yookiin tamaam shawuu laayik godhaa, sidaa godhaa, koomentii jalatti nu kennaa. Yaada yoo qabaatanis nuuf barreessaadha. Jajjabaadhaadha. Wal jajjabeessuu qabnaa, wal gargaaruu qabnaa. Akkasin isiniin jaa ulfaadhaadha. Yaada yoo qabaatanis achi jalatti nuuf katabuu dandeessanii. Foolollee nuuf godhaa, laayik nuuf godhaa. Yaadni keessanis nu jabeessa waan ta'eef nu jajjabeessaa. Yaadaas nuuf kennaa, koomentiillee, laayikillee, sheerillee. Jabaadhaan isiniin jaa inshaallah uumaa miti. Hundumaafuu du'aa eegoona rabbiin nagaa buusu. Biyya teenya tanallee biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Wama fedhee waa taanu biyya takkittuma san waliin qabna. Yoo rabbi nagaa buuse malee inshaallah dubbiin jabduudha. Nama baay'ee tokko kan taane taa'aa jira. Kanumaafuu rabbiin nagaa akka nu buusu du'aa kadhanna. Jajjabaadhaadha rabbii khayrii haa godhu isiniin jaa. Garuu siyaasaa beeknee odoo hin taane rakkina uummata keenyaa dubbachuuf waan ta'eef rakkina uummata keenyaa yoo nuti hin dubbanne namni dubbatu hin jiru waan ta'eef sheer godhaa, wal biraanis gaadhaa. Warri yaada qabdanis yaada keessan as jalatti nuuf kennaadhaa. Nu jajjabeessaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa, sheer waliif goonaa. Yaada kanallee akka nama hunda bira godhuu qabnaan isiniin jaa. Namoonni yaada qabdanis yaada keessan nuuf qoodaadha. Yaada waliif qoonnee wal jajjabeessuu qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna. Haala akkasiitti rakkoo jirus wal hubachiifnee wal bira dhaabbachuu qabna. Galatoomaan yuutuubii teenya laayik godhaa, sheer nu godhaa, koomentii jalatti nuuf kennaadha. Yaada yoo qabaatanis nu jajjabeessaadha. Yaada yoo qabaatanis koomentii nuuf kennaadha. Tamaam shawuu laayik godhuun dagatinaadha. Sheeris nuuf godhaa. Akkam nagaa qabdanii fayyaadhaa jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Numa jirra walaa alhamdulillah. Baga jiraattanii jiruun waan guddaadha. Viidiyoon tunis badaa mul'achaa hin jirtu. Yellaa qottula. Taala. Taala. Taala Hina. 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 Yella taala. Kottu.
Unoo akkasitti jira baga jiraatanii jiruuf jireenyi maal fakkaata alhamdulillah. Qilleensa amma durni waa amma gara qilleensa bareedaa tokkotti nu jijjiiramee jira. Qilleensa qorra hin qabne jechuudha. Amma qorri nu biraa sammataa hin jiru xiqqoo ganaadha. Alhamdulillah. Warreen duniyaa kanarra jirtan baganaaf jiraatanii. Garuu as keessatti ergaa tokko dabarfachuu barbaade. Uummanni Wallaggaa rakkoo hamtuu keessa jira. Keessaafuu Wallagga lixaa irratti gocha sanyii duguggitu irratti raawwatamaa jira. Uummata Wallaggaatiif dirmadhaadha. Uummata Wallaggaatiif sagalee taa'aadha. Oromoo hundumaaf Oromiyaa keessa jiran hundaafuu sagalee ta'a. Ilmaan Oromoo rakkoo hamtuu keessa jiranii keessaafuu warri biyya jiran jechuudha. Garuu siyaasaa beekeetii miti ilmaan Oromoo kan dhumaa jiru kanaatu natti toluu didee kanumaafuu sagalee ta'a akkuma kanas dura sagalee taa'uuf jirtanitti akka cimsitanii sagalee taatan abdiin qaba. Keessaafuu hiriirri amma biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti deemaa jiru kun baay'ee bareedaadha. Ilmaan Oromoos ni jajjabeessa. Hamilees itti horaanis ni injaa. Yalla taala baaba akkasin isin injaa jajjabaadhaadha. Yaada kana waliif sheer godhaadha. Miidiyaan kun wanni banamee fi irratti sirbuudhaaf maaliif odoon taane rakkoo amma deemaa jiru kana rakkoo uummata Oromoo kana ittiin ibsuu qabna. Uummaan feetaa dhuftu. Garuu siyaasaa beekeetii miti ilmaan Oromoo kan miidhamaa jiru kun natti toluu didee baay'ee harmootiin inni humna qabu fiigee jalaa inni humna hin qabne miidhamaa jira. Rakkoo hamtuutu jira. Wantichi Shawaa keessatti ta'aa jirus Wallagga keessatti Harargee keessatti walitti deebinee jirra. Gidduutti bannee turre amma walitti deebinee jirra. Baga jiraatanii jiru jireenyi maal fakkaata alhamdulillah as geenyee jirra. Namoonni yaada qabdan tamaam shawwaroo laayik godhaa, subscribe godhaa, komentii jalatti kennaadha. Yaadni keessanis nu jabeessaa, gaaffii yoo qabaattanis nuuf barreessaadha. Garuu YouTube keenya laayik godhaa, share godhaadha. Gara Instagramaanis nu argachuu dandeessu. Gara TikTokinis nu argachuu dandeessu. Karuma hundaanuu yoo share gootan ergaa teenya tana share godhaa nama biraan gaan isiniin jaa. Yoo isinitti tole immoo komentii nuuf kennaadha. Akkasiin isiniin jaa inshallah ta'ala yaa rabbi jedhe.